بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلون ورين فتوى داف قافي لإرقتن قرادان دي ورتو سنكي إيماناتين قافي لإنتي سنتق خراخي يقيسي أكار ما قديتي بسم الله الرحمن الرحيم قافين دراءك جدو الرهدون نما تسبيحان تسبيح قولا تسبيني هنا كمي تدراتي ولما قلتو واني قرتين من بيخو قبو نبي ربي هقا صلاة بودان هقا تسبيح قولو أكمي التسبيح قولا لقا قرتين لفخايتو كتوكو قورمو مو قبساتي نمو مو تسبيح خلاني تصدمي تنقبا تدراتي نبي ربي تسبيح قولا تسبيحاني تسبيحاني تسبيح قولا يجون دوغنغورا kun waan nabii rabbii ittiin fayyadameen jechuu sahaabaalleen akkasuma arra gaammoo tasbiin deemteeti tasbii lakkaawwanta na bira kuttee inumaa akka saa'aa takkaa'uu akka hamartii taatee namni harkatti kaayyate isiidhaan godha walumaa galattu isiin bid'a jennee yoo fudhanne murtiitti kennineetuma yoonii fi isuma saniin tasbiiha godhe hoo tasbiin isaa suni ajiriitti nirka ta'e garuu waan nabiin hin hojjetinii saniin maa gootaaf hin qixaaxamu irra fiinxee yoo barbaadde waan guyyaa boruu ragaa sii bahu waan dubbatu guyyaa boruu namni kun tasbiihan na godhe jee saniin godhe suni maali quba keeti jechuudha منتطقات جانين وان برو دبتا جيتشو تناف جيتشا قوبا خيتين قلوتو جاهل قافل اتانتو اك جيتشو نمنخن هردون تثبيتنا ورا هركم مرتو جرا ورا قرتي تدب شريفة فنسي اسين قلوت جرا akkuma san kamorma fannifateetuma deemuu jira kun akkami deebisaan akkuma reefu jee kana waan takka odoon gaafanneen duratti wanni baruu qabnu nabiin rabbii waan kana ni fayyadama sahaabaan fayyadamti kana barachuun nurra jira wanni kun hin jirtu jennaan wanni kun isaa dhufte jechuu waan guyyaa keeysaa karaa gartee suufiyyaatiin dhufe warra gartee dhikrii nama hiru ورزقني نما خير وجرا شيخ طريق اجاني دقني رافدته وركسيتو تسبي شيخ خيانا خنه هل كان كنجي غيا كنجي يرو ذكري سنغوتو سنيادد وجي شيخ نتخنه هم صدر كان من خوني وذكري قولوا افاد امسه تكون خيستا قلبين بك قلبي دا ربي ساتي وجين جراتو اني وجي جرا شيخ وجين ونكسي اي سغيسره شرك نما غيستي يجو خرخاني الرياء أنما قيسدي يجو تنافول ما قالتو وني نبي ربي انتي فيد من شفت بيد أجامتي هنقد انديانتي نمني خون إرافقات شقاري قافين اتي أنتو أكجتو الرهدو شمراني شانقولتي وانجا أنتنا سورا جلديساتا بشعو تماري تنقرتي فولا قرتو تخفلتو تماري تنتي فيدمني ولي إرقني ونكون أكمي يا جرخينيا وانتنا نمني هدو غافتا الرفين تين أما وانتنا خيستي وان نمني أنا سين جيب فا وان جاني جرا لا لا خيستي أنا قرتي سين جيب أنا أفوف وان هدو وان قمتشي صافي أخي خاف إخانا أمو يسين تنخيسة وان روحي كابو جرا الرفين تين waan namni gartee ar'aantana isii keessatti ajiri kadha waan kanaan fayyadamutti maaliin arkadha ju'u tabeeku tana keessatti addaan beekuudha qaba waan kana faayidaan ani itti arkadhu maali
tanaaf jecha waan kanarraa fagaachuu gaarii si galee qalbillee wal cabsitii waan fokkottuudha afaaninillee jechuu baattu waa hedduudhaatti wanni shayxaanaa jaldeessa waa gaafa fakkaataa tuni keessaa kanaa wajjin waan ruuxii qabu jira irraa fagaadha hanga dandeessanitti ammoo isii keessa waan milikeeta lakkoofsa ishaaraa akka waa beekan namaa godhu fakkiidhaaf wanni kun sirri jechuu laala kamma raayitii faa wanni mallee qubaan kalimaa shahaadaa faa akkuma san wanni kun taate jechuu okay tajaan sun gartee kuni humaan qabu maaliif suuraa sin ja'amu waan kana bakka gartee nama saniin afaanin jettu waan san ol darbitee fi akka namni kuni dhuga wanni kanaa jirti jechuu bakka silaa jettu sani milikeeta kennu humaan qabu gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko namoota gartee biyyarraa bahee yamanirraa dhufu haa ta'u shaanxaa tokkoon waan keessa arkee je gaara keessa bakka horii tiisan shaanxaa kana keessa uffata dhalaa jira fakkiidhaaf shaanxaa harkaati bar waan akka mandiilaa waan akka jawwaalaa kanaatu jira duuba akkasittiin waan kana yoon gartee fuudhee manaan geesse je'ees wanni kun eessaa dhufeen gama warra kiyyaati meeshaan tun meeshaa dhalaati gaafee ni naftu iddoo namaatti illee shakkii ni fiddii tanaaf jecha waan kana duuba akkaan godhuu wallaalee maaliin godhaa ta duraati yaa obboleessa keenya ati gartee waan warra kee qalbii cabsu waan shakkiillee waa sirratti fidu firraa eeguu keetiif rabbi sirraa haa jaalatu akkuma san mirga warra keetii jaartiin tiyyatuun nam mufattii waan akkanaa ma fakkeenyaa namni tokko yoonii fi mana kee dhufee achi waa dhiisee deeme dhiirtii yoo dhiiftees siin jirre ma namni tokko ol seenee waa ol seenee achi dhiisee yoo deeme wanni kuni eessaa meeshaa dhiiraa ta'uu ni beeka abbaan manaa ni gaafata shakkiin dhufa akkuma san jaartiinis makiinaa isaa keessa haa ta'u mana sii keessattis haa ta'u waan takka yoo mana garte wanni kuni maali jechuu gaafii ni naftu mirgaasi tanaafuu ati immoo wani sirra jiru waan san hamma dandeessutichi keessa tilifoona barbaadi karaa dandeemuun iyyaafadhu keessaahu wanni ka jawwaalaa faa waan qaalii yoo ta'ute karaa itti arkuu dandeessu talammeessaa jawwaala jiru kana dalaysiisi si galee yoo gartee cufaan qabaanne takkaahuu namni bani sabeekoo jiraates ni banu warra maallaqaan banuu jira dalaysiisi abbaan jawwaalaa kun dha'uun oolu takkaahuu qabxii lakkoofsicha keessa gartuun dhooytee waan jawwaala kanaan arkee nama kana beeytaa jettee itti gahuudha dandeessa waliigallee mongallee karaa kanaan hanga dandeessutti yaalii godhi yoo itti gahuu hin dandahuu ka jettu taate si galee nama saniif waan san sadaqadhu takkaa gurguriiti yoo ha gurguramuu taates waan khayriirra oolchiif takkaahuu namni kun tura keessa gaafachuun oolu wanni kanaa kullaan namni kun faan bira du'uun mala takkaahuu namni kun halkan achi dhiisee biraa deemuun mala hanga dandeessuun yaalii godhiiti yookaanis jam'iyyaa khayrii jira bakka ati jirtutti geessi walumaa galattu rabbiin sirra haa galchu ati yaalii godhi